Kanaafuu jechuudha sammuu kee amansiisi jaartii lammaffaan isoo sitti dhuftee jette bineensa miti kan sitti dhufaa jiru. Isii bineensa kan sitti godhu akkaataadhumatti si wajjin hin jiraattu. Masaanuu miti ollaa waliin jiraachuuf gariin keessan kennaa wal fuudhii kennaa wal fuudhii maali no waa dubbadhee ba'uu barbaadeetan. Kennaan jaarsan nabee jedhee kophaa dhufaa jiru. Isii bineensa kan sitti godhu akkaataadhumatti si wajjin hin jiraattu. Masaanuu miti ollaa waliin jiraachuuf illee muuxannoof bilchina gaafata. Bar masaanuu miti bar. Olluma naannoo manatti jiraattu namoota jiraatan wajjin amma fakkeenyaaf hawaasni keenya aadaa jiruuf jireenya waliin ni beeka miti. Buna irratti, gadda irratti, gammachuu irratti waloodhaan jechuudha nyaata walitti baatee, buna walitti baatee beektee wantoota garaagaraatiin hariiroo hawaasummaa kanatti fufsiisa. Amalan qabdi yoo ta'e ollaa kee wajjin jiraachuu hin dandeessu bar. Ollaan kee kellaa sitti cufata, dallaa sitti ijaarrata. Nan ga'iin sin ga'u siin jedha. Qofaa kee nama jaallatu san qofa wajjin jiraachuu dandeessa. Sun immoo jireenya baay'ee jibbisiisaadha sii galee. Namni jechuudha masaanuu miti ollaa waliin jiraachuu hin dandeenye ka sadarkaa masaanuutti immoo dhuftee jireenya waloo kana waliin sheer godhatee jiraachuudhaaf tokkoffaa irratti ga'umsa kee barbaada, cimina kee barbaada, bilchina kee barbaada, muuxannoo kee barbaada. Kanaafuu of amansiiftee yoo isin illee amala badaa qabaatte isin laman qofaatti mootummaa qabdi. Mootummaan keessan eenyuun abbaa manaa keessan mootummaa isa biyya bulchu caala. Hojmaata seera ittiin bulmaata lamaan keessaniif lafa kaa'a. Kan kee hireen kana kan kee kana jedhee lafa kaa'a. Wal caalchisuu ammoo yoo fakkeenyaaf amma jechuudha waan isii gochuu qabu dhiisee isiidhaaf yookaan jaartii faallaa kee jirtu sanaaf godhee siin gochuu dhiisee jedhe namni sun cubbuu guddaa keessa jira. Badii keetii miti. Kan sana hojjete kan sana hojjechaa jiru inni rabbii wajjiniin waraana walitti banaa jira. Because already waan kana kallattii ittiin halaala godhee qaba amantaan keenya jechuudha masaanummaa kana jechuudha sii galee. Kanaafuu hundumti keenya iyyuu wanti gochuu qabnu namni sun maal godhaa osoo hin taane ammaaliin godhaa jira. Ofirraa kaaftee jechuudha sii galee. Haa ofii keetiif shoora baachuu qabdu baattee taanaan masaanuun kee nama badaa haa taatu, jaarsi kee nama badaa haa ta'u. Ati badii hin qabdu jaratu itti gaafatama badii isaaniitti. Sadarkaa ulfaataatti immoo yoo ta'e jedhee hiikuu waan jedhamu jira amantaa keenya keessa. Xallaquusa jedhan sana jechuudha. Already hariiroo isa wajjin hin qabdu addaan kutuudhaaf illee mirga qabdaa karaallee qabda jechuudha. Because namni sun hojii silaa hojjechuu qabu. Akkuma isaaf rabbiin halaala godhe wantoota ammoo isarratti haraama godhetu jira. Wantoota isa dhorkee jedhetu jira rabbiin jechuudha. Sana guutuu hin danda'u jechuun dogoggora isaati malee dogoggora keetii miti jechuudha sii galee. Kanaafuu ammumarraa kaatee sammuu kee yoo amansiifteetti deemaa jiraatte carraa jaarsi kee jaartii lammaffaa fuudhuu yookaan immoo madura qabaachuu sun si yaaddisuu hin qabu of amansiiftee itti adeemuu qabdaadha. Gorsiin gama kootiif siif kennu jechuudha kenna tolee. Akkaataa kan carraanne darbite kanaan duraa bara. Wallahi isa dhugaa carraa kan dabarsee jechuudha bakka gara bira yoo dhufe ammaa hin bakka erga gorfame. Akkasii inshallah waa'ee masaanuu kana yommuu ka'e jedhu shamaran baay'ee dhiiga isaaniitu dabalaa cinqiitti baay'isaa aariitti baay'isaa ta'uu qabu sammuu isa dhugaa miti fagoo dhaquudha yoo maatii kiyya faadariin kiyya fuudhee ture maadarii kiyya irratti bicha fuudhee faadariin nama jiru wajjin baay'ee waliin jaalatan amantii keenya amantii kiristaanaatti waan ni eeyyamne na faadarii dhufee fuudha. Maadariin baay'ee kana jaalattu illulu yeroo baay'ee bakka walola. Sigalee akkasitti yoo guddattee jette immoo bakka hammeenyidha wanni kun madarii bichaan beeku yaani amma akkaasin jettanitti yoo ija tokkoon kan ilaalu ta'e yoo ilmoo kiyya rakkatiin maatii mushkila wallaahi hundi caala yaani jireenya nagaa tokko jiraattu anaafis ilaalcha gaarii ilmoo kiyyaafis haala gaarii yoo ta'e maal mushkila wallaahi. Anamma jechuudha waan siribu abbaan koo alhamdulillah harmeeruma kiyya qofa fuudhanii wasiila yookaan abbeerran baay'een qaba. I think naannoo 9 ol ta'u. Akaakaan kiyya jaartii 3 qabu. Siigalee obboleessi abbaa kiyyaa yookaan abbeerri kiyyaa jaartii 4 qabu. Siigalee wallahi hariiroo isaa waliin qaban yoo argitu si naafsisa. Kabajni isaa waliif qabanu akkaataan isaa waliin jiraatanu baay'ee tokko namatti tola siigalee. Sana kan akkasitti maalis godhee bulfatu jiraachifatu eenyuun abbichuma sana jechuudha. Masaanuu miti kan rakkoo qabu. Kan masaanuu yookaan shamaree lamaa ol kan fuudhee waliin jiraatu santu gaariis ta'ee badaa hojjechuu danda'a. Akkamitti jalqaba irratti yeroo shamaree tokko fuudhu ani ulaagaan jiruuf jireenya kiyyaa akkana. Wantoota kana hin barbaadu. Wantoota kana akka jaartummaatti naaf godhi.
waan isin dandeessu waan humna sitii waliin ajaju sii galee ajaja abbaa manaa hordoftee hunduu hojiirra oolchiti yoo ta'e barama fakkeenyaaf kaampaaniin tokko ittiin bulmaata qaba bar dirjitiin tokko atama fakkeenyaaf mana madaamii jirta madaamiin keessuun kenna ganama irratti waan kana goote yoo nyaata qopheessus ta'e jedhe ogumni mana sana keessa hojjechaa jirtu nyaata qopheessuu yoo ta'e ganama irratti kaleessa nyaata kananaaf qopheessite hadha immoo nyaata kananaa godhi boru ammoo waan akkanaan barbaada yeroo nyaata san qopheessitee kaate yeroo kanatti yeroo firii jirtutti kana hojjedhu yeroo isa xumurtee jette yeroo boqonnaa keetiiti enjoy waa hunda sitti himti beektee seera jechuudha seera sana hordoftee hojii kee hojjetta gaafa jiini qaqqabee jedhe madaamiin kee waadaa walii galtaniin maallaqa siif kafaluu qabdi siif kafalti sii galaa jira miti akkuma madaamiittuu fakkeenya siif kennaa jira abbaan manaa keessuun madaamiin keessuun ati waan isiin si ajajju hin hojjetu taanaan garamitti deemti already ansin barbaadu jettee yoo jalqaba biyyarraa kan si fidde ta'ee jedhe gara biyyaatti si gaggeessiti because seera si hordofaan jirtu qaba si galaa jira miti malee si wajjiniin ol kaatee uleen si rukutuu ati humnaan kaatee waa gochuu waan akkasii keessa seenuu hin qabdan already si baafti mana siiti jechuudha kaansilii si gooti jechuudha si galee yookaan ammoo agriimentii yookaan waliigaltee si wajjiniin qabdatu sana adda baafti jechuudha si galee abbaan manaas haadha manaa sana ajajee waan inni ajajeen sana hojiirra oolchitu taanaan mirga baasuu qaba. Haadhattiin manaa sunis ammoo abbaan manaa keessuun yeroo si fuudhu jalqaba irratti waadaa siif gale sana hin guutu yoo ta'ee jedhe already isa wajjiniin jireenya qabdu dhiiftee filannoo kan biraatti deemuu mirga keeti jechuudha. Dirqamaan akka garbaatti jechuudha of jala si kaa'ee akkuma fedhe dhalaa fedhe wajjin jireenya gaggeeffachuu wanti jedhamu hin jiraatu jechuudha sii galee because already waliigaltee qabdu waan ta'eedhaaf jechuudha. Waliigaltee sana hojiirra oolchuuf dhiisuudha rakkoo guddaan malee dhimma biraa keessaa akka hin jirre yookaan masaanummaan sadarkaa sanitti waan hammaataa ta'e osoo akkas ta'e jedhe amantaan keenya waan humni keenya hin dandeenye nuuf hin ajaju dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nutu kallattii itti fayyadamnu nutu dogoggora ta'uu danda'a malee alhamdulillah amantaan islaamaa kallattii kamiinuu jiruu jireenya keenya keessatti waan humni keenya hin dandeenye nun ajaju jechuudha sii galee kanaafuu rakkoo guddaan itti fayyadama namootaati jechuu barbaadeeti gama kiyyaa. Inni babakkulee yaallee nyaasaaf dhiheenoo giiftii kenna akkas. Akkas inshallah khayriidha. Namoonni ammoo jechuudha koomentii jalatti gariin keessan kennaa wal fuudhii maali no waa dubbadhee ba'uu barbaadeeta. Kennaan jaarsan nabee jedhee qophaa buluutu natti hammaate sinii galee qophaa buluu kana natti hammaate Oromoo jettee gad baatee wanti isinitti boochee hin jiru. Akkuma sana ammoo aljaziiraan jaartiin dhabee qophaa jiraachuun natti ulfaate yookaan ammoo kennaa malee shamarreen biroo ija kootti mul'achaa hin jirtu jedhee ka'ee hin boonye sinii galaa jira miti. Yookaan ammoo jechuudha beetee aljaziiraan jechuudha waadaan inni kennaadhaaf seenee addatti kute hin jiru. Kana isin beekti anis nan beeka rabbis hin beeka. Isin ammoo nurra beektu yoo ta'e jedhe Oromoon maal jettee mammaakti seetan. Kan abbaarra beeku budaadhaa jetti. Yoo budooma qabaattanii rabbi isinii fadhiisu rabbi isina qajeelchu rabbi isina sirreessu jechuun barbaada hunduma keessaniifuu taaptaap godhaa waan isin ilaalle keessa hin galinaa. Wantoonni akkanaa kun ulfaataadha buleewwan kiyya. Waan hin beeknerraa dubbachuu. Yaadaa kennatanii maamil sa'aatii walakkaa bas. Ani bara namoota galchee walitti wajjin jedhee garuu dhiifama naa godhaa walla. Ani bara jaaladhu wajja isaan kanaafanii. Galchee jechuun namootni yaada qaban yoo jiraate yaadni isaanii si fayyaduu danda'a. Namootni beektee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe miidiyaa kanarratti waan hin taajjabu keessaa guddaan yeroo baay'ee argitu yoo ta'e jedhe namoota laayivii isaanii namni 2 namni 3 daawwatu wayiin jaalladha. Bakka sanan seena san dhaqee jechuudha biigee yeroo gadi namoonni keessaan naa barreessu ati maaliif bakka akkasii irratti dhaabatta bakka akkasii jedhe nama fooloodhaanii miti yookaan baay'ina namoonni isa ta'anii daawwatan miti namni kan nama madaaluu qabu. Qumna garrii yookaan dubbiin dhangaa qabdu dubbiin sirna qabduyyuu namoota akkasii biratti argama. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee jechuudha sii galee namni miidiyaa irratti atteenshinii namoota harkisuuf jedhee ajandaa uumuuf jedhee waan isarraa hin bareedne bareedu waa baay'ee keessa quba kaa'ee akka namoonni isa daawwatan akka namni waa'ee isaa dubbatan gochuu ni danda'a. Sun garuu faayidaa hin qabu jara keenya dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe jechuudha. Hanga dandeenyu nuti jireenya keenya keessatti yoo xiqqaate guyyatti maal baranne maal hubanne miidiyaa kanarra maal fayyadamne miidiyaa kana kan fayyadamaa jirruuf aluu. Baba.
Akkasan obboleewwan kiyyaa gadi baheen deebi'aa kenna hangasitti namoota seensisii fi yaada wal jijjiira yaada bifuma wal wajjisuudha. Nama turatti bilbilee baheen deebi'aati. Hai. Mana maruf semua mati filir. Hai mati. Tap goda senang. Hai.